obboleessoo aangoo waltaraadha laal kay jala kay atilleen kay bay taa inu ayla sillaaseen dhufe kay atis bay jala inola akkanadha jiruun duniyaa akkanuma kay atilleen bay jala akkanuma dhufee taa'e kay atis kay bu'i aangorra Itoophiyaa akka tara bulchan kay atilleen bay Mallas Zeenaawi giba Mallas Zeenaawi muggitti dabalame itti aanaan isa qamoggii kay atis Mallas firraa kaasee jira kana bakka bu'aa jijjiirratee haa isillachuu walumaanu Mallasumaa biraa kee kana Hayilamaariyaam maxxa jireenyi duniyaa kanuma laa Itoophiyaa tara bulchanii Hayilamaariyaam moggillee kay atis kay kabajamoo kottu ta'i haa isillachuu walumaanu aangoo akkana la Itoophiyaa waltara indazaa kana amma jarri haqaa kana warra isin miidhe yoo wanti jalaa qabaattan komentii